Poolisiin Federaalaa Itoophiyaa qindoomina qaamolee nageenyaa biraa wajjin ta'uudhaan humnoota faannoo nageenyaa deeggaruudhaaf meeshaalee waraanaa 56 ol magaalaa Maqaleetii kaasanii mootummaa Shaabiyaatiin deeggaramuudhaaf gara Shawaa Roobiitti fe'aa jiran tarkaanfii irratti fudhateen meeshaalee waraanaatii fi namoota lama to'annoo jala oolchuu beeksiseeti jira. Fiilmiin seenaa jireenyaa Bobeet Goobanaa irratti fuulleeffatee gadhiifamuuf jedhame. Abbaan taayitaa nyaataa fi qoricha magaalaa Finfinnee qorichoota yeroon isaa irra dabre miliyoona 13 olitti tilmaaman gatee jiraachuu beeksise. Biyyi Misir eegumsa mootummaan pirezidaantii Hassan Muhammad loltoota ishee Somaaliyaa keessatti jiraniif aantummaan taasisee jira jechuun gaazexaan Naashinaal gabaasee jira. Daawwattoota fi hordoftoota egeree miidiyaa nageenya keenya bakka jirtan maratti isin qaqqabu guyyaa irraa Majjii 14 bara 2026 kanneen amma dhageessan hanga footootu egeree miidiyaati amma kallattumaan bal'ina oduu isinitti himna. Poolisiin Federaalaa Itoophiyaa qindoomina qaamolee nageenyaa biroo wajjin ta'uudhaan humnoota maqaa faannoo dhaachuun nagaa biyyattii boreessuuf socho'achiisuuf mootummaa Shaabiyaa dho'isaadhaan meeshaa ergeef baandaawwan keessoo Itoophiyaatiif diinota seenaa waliin ta'uun rasaasa 56 ol to'annoo jala oolchuun buufata sakatta'insaa magaalaa Waldiyaatti shakkamtoota lamaan wajjin to'annaa jala oolchuu beeksise. Shakkamtoonni lamaan qawween harkatti qabame kanarratti qorannoon jalqabaa gaggeeffameen rasaasni kun mootummaa Shaabiyaatiin kan ergamee fi wayyaanee fi finxaaleeyyii godina Tigraay Maqaleetirraa fudhatanii turan fi baazota maqaa faannoo ja'uun socho'aniif geessuuf gara naannoo Amaaraa Shawaa Roobiitti socho'aa akka turanis ibsameeti jira. Gareen finxaaleeyyii wayyaaneetii fi mootummaa Shaabiyaatiif riqicha ta'ee socho'aa jiru kun nagaa biyya teenyaa boreessuu kan karoorfatee fi faannoo finxaaleeyyii hidhachiisuun dho'isaadhaan rasaasa kilaashii 40,999 rasaasa bireenii 14,000 fi rasaasa deeshkaa 800 walumaa galatti rasaasa 56,799 dho'isaadhaan Eertiraarraa gara Maqalee ergame Ayzuuzii keessatti erguuf karoorfateen konkolaataa fe'umsaa lakkoofsa gabatee koodii 3 Addis Ababaa B94744 simintoo fi bolookeetii fe'ee gara naannoo Amaaraa magaalaa Waldiyaa Shawaa Roobiitti geejjibamaa ture buufata sakatta'insa Waldiyaa irratti to'annaa jala oolchuu beeksiseeti jira. Poolisiin Federaalaa Itoophiyaa qaamolee nageenyaa biroo wajjin ta'uun qindoomina guyyaa kaleessa gurraandhala 5 bara 2018 akka lakkoofsa Itoophiyaatti shakkamtoota lamaas to'annaa jala oolchuun qorannaa irratti taasisaa jiraachuu beeksise. Baandaan yeroo adda addaatti nageenya biyya teenyaa boreessuu fi misoomaa fi guddina biyyaa gufachiisuuf waliin hojjechaa turan to'annaa jala ooluusaa beeksise. Poolisiin Federaalaa Itoophiyaa hawaasni humnoota nageenyaa wajjin ta'uudhaan tumsaa fi deeggarsa barame godhuun yaamicha dhiyeesseeti jira. Humnoonni diinaa kun yeroo ammaa biyyattii balaaf saaxiluu irratti hojjechaa akka jiranis ibseeti jira. Fiilmiin seenaa jireenyaa Bobeet Goobanaa irratti fuulleeffatee gadhiifamuuf jedhame. Fiilmiin seenaa jireenyaa Dooktara Kabajaa Bobeet Goobanaa irratti xiyyeeffame gadhiifamuuf akka jiru ibsamee jira. Fiilmiin baasii birrii miliyoona 5 ol ta'een hojjetame kun of keessaatuuwwan 200 of keessaa qabaachuu isaa kan ibsame yoo ta'u sagantaa eebbaa fi mallaqa walitti qabu ilaalchisee ibsa miidiyaalee kennanii jiru. Kaayyoon dookumentii kana seenaa jireenyaa Dooktara Bobeet Goobanaa kuusuu fi qajeeltoowwan jireenya isaanii dhaloota barsiisaa jedhamee kan ibsame jechuudhaan kan dubbatan daayirektarri waliigalaa dhaabbata tola ooltummaa Bobeet Goobanaa obbo Sheetuu Adeeroo eebba fiilmiitiin alattis hospitaalli dahumsaa fi daa'immanii dhaabbatichaa babal'isuuf duulli galii walitti qabu ji'oottan lamaan dhufaniif akka gaggeeffamu ibsamee jira. Sagantaa eebbaa fi galii walitti qabu fiilmichaa mata duree jaalala gara laafinaa naamusa gitaa hin qabne jedhuun kan gaggeeffamu ta'uusaa kan ibsame yoo ta'u fiilmiin seenaa jireenyaa Dooktara Kabajaa Bobeet Goobanaa irratti fuulleeffatee hojjetee gadhiifamuuf jedhamee jira. Abbaan taayitaa nyaataa fi qoricha magaalaa Finfinneedhaa qorichi yeroon isaa irra dabree birrii miliyoona 13 olitti tilmaamamu gatamuu beeksise. Abbaan taayitaa nyaataa fi qoricha magaalaa Finfinnee hojii fi hordoffii to'annoo ji'oota 6 dabran kana godheen qorichoonni yeroon isaa irra dabree kan qarshii miliyoona 13.8 olitti tilmaamamu gatamuu isaa beeksiseeti jira. Daayirektoreetiin dhaabbilee fayyaatii fi to'annoo ogeessota abbaa taayitaa magaalaa Finfinnee gama raawwii hojii walakkaa bara baajataa kan jalqabaa guyyaa kaleessaa gurraandhala 5 bara 2018 akka lakkoofsa Itoophiyaa taasisaniin gama kanarratti daayirektoreetii kana obbo Galgaloo Oljirraa ji'oota 6 kana keessatti dhaabbileen fayyaa 113 fi dhaabbileen daldalaa qorichaa 709 irratti hojiin hordoffii hojjetame jiraachuu ibsate jira. Inspeekshinii kanaan qorichi yeroon isaa irra dabree qarshii miliyoona 13 fi 894 fi 479 fi saantima 50 takkatti tilmaamamu to'annaa jala ooluudhaan ogeessota fayyaa 8,950
25 irratti hojiin hordoffii fi to'annoo hojjetamuudhaan dhaabbileen fayyaa 158 seera cabsanii fi hojimaata irratti dadhabina argisiisan tarkaanfiiwwan adda addaa irratti fudhatamus ibseeti jira. Waltajjii gamaaggamaa tan irratti daayirektoreetiin waajjiraalee damee abbaa taayitichaa raawwii hojii isaanii kan dhiyeessan yoo ta'u, gabaasaawwan dhiyaatan irratti mariin bal'aan erga godhameen booda ji'oota ja'a dhufaniif xiyyeeffannoo addaa akka argatanis karoorri qabamee jiraachuu beeksise. Biyyi Misir eegumsa mootummaan pirezidaantii Hassan Muhammad loltoota ishee Somaaliyaa keessatti jiraniif aantummaan taasisee jira jechuun gaazexaa Naashinaal gabaasee jira. Mootummaan Misir Israa'el kan Somaalilaandiif beekamtii kennite biyya Itoophiyaa waliin hariiroo qabdu walitti dhufeenya naannoo dhiheenya uumuu dandeessisu jechuun sodaa qabaachuu isaa ibsee jira. Kunis dhiibbaa Misir Somaalilaandii fi naannawa kibba galaana diimaa keessatti qabdu daangessuu akka danda'u sodaa qabaachuu ishee kan himamaa jiru yoo jedhu. Gabaasni kun akka maddeen keessoo bobeeffachuun gabaasetti Israa'el Somaalilaandiif beekamtii erga kennite booda Misir kaayyoo waraanaa fi nageenya Somaaliyaa keessatti qooda qabdu akkasumas bobbaa loltoota ishee fooyyessitee jirti jechuudhaan maddeen kun himaa jiru. Misir waggootaan dura Somaaliyaa waliin waliigaltee tumsaa waraanaa waliif kan mallatteessite yoo ta'u, mootummaan pirezidaantii Muhammad deeggarsa meeshaalee waraanaa taasistee jirti. Kana boodas hariiroo Somaaliyaa waliin qabdu daran cimsuuf hojjetaa kan jirtu yoo ta'u, kunis Israa'el Somaalilaandiif beekamtii kennuun ishee Itoophiyaa waliin hariiroon biyyoota kanneen cimuu danda'a sodaa jedhu irraa akka ta'e ibsamaa jira.